Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkootti ni amanna. Ameen. Sooma guddaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torban torbaffaa torbee Niqoodimoos. Baga sooma guddaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torbee torbaffaa torban Niqoodimoos nagaadhaan geessanii. Ameen. Baga walumaan geenye. Alas akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti mata duree Niqoodimoos jalatti waliin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaruun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Sooma guddaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos torban torbaffaa torban Niqoodimoos. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, duraan dursee nagaa Waaqayyootiin akkam jirtu? Mee Waaqayyo guyyattii kana booji'ee erga nuuf laatee mata duree armaan olii kaasnee sanaan daqiiqaa muraasaaf waliin haa turru. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo Hafuura Qulqulluun balbala icciitii isaa saaqee hunduma keenya nu haa barsiisu. Ameen. Egaa akka seera mana amantaa keenyaatti soomiin guddaan Gooftaa keenya galee torbeen inni torbaffaa kun Niqoodimoos jedhameetu beekama. Moggaasni guyyaa kanaas kan moggaafame aayyoo mana kiristaanaa keenya kan ta'e qulqullicha Yaareediinidha. Waaqayyo eebba hundumaa keenyarraa oolchee haa bulchu. Ameen. Egaa jalqaba irraa Niqoodimoos jechuun maal jechuu isaa jedhu yeroo ilaallu, Niqoodimoos jechuun injifataa yookaan mo'aa akkasumas hoogganaa uummataa jechuudha. Haa ta'uutii Niqoodimoos kan jedhu kun maqaa namaa yeroo ta'u, namni kun Fariisota keessaa isa tokkodha. Yohaannis 3:1. Fariisonni ammoo maamiltoota Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ta'uu isaatii fi kitaabni qulqulluun ragaadha. Maatewos 9:11, Maatewos 9:34, Maatewos 12:14, Maatewos 12:24, Maarqos 3:6 irraa ni arganna. Haa ta'u malee Niqoodimoos namoota akkasii kana gidduudhaa fo'amee halkan gara Gooftaatti dhufee nama barachaa turedha. Yohaannis 3:1. Gara biraatiinis Niqoodimoos hoogganaa Yihuudootaati. Yohaannis 1:3. Barsiisaa Israa'elootaati. Yohaannis 3:10. Hayyuu seeraati. Yohaannis 7:51. Garuu kan nama ajaa'ibu nama akkasii ta'e osoo jiruu umurii isaa guutuu nama barachuu barbaadu ta'uu isaati. Daangaan beekumsaa awwaalcha qofadha jedhu mitiiree? Warri har'a ani hayyuudha ofiin jennu hundumtuu osoo akka Niqoodimoos umurii keenya guutuu gadi teenyee barannee duwwaa ta'uu keenya yeroo sana beekna turre. Warri har'a ani abbaa aangoodha ofiin jennee hiyyeessa cunqursinu hundumtuu osoo akka Niqoodimoos umurii keenya guutuu gadi teenyee barannee aangoon kan Waaqayyoo ta'uu isaa yeroo sana beekna turre. Roomee 13:1. Warri har'a ani humna qabeessadha ofiin jennee dhiiga hiyyeessaa dhangalaasnu hundumtuu osoo akka Niqoodimoos umurii keenya guutuu gadi teenyee barannee humni kan Waaqayyoo ta'uu isaa yeroo sana beekna turre. Faarsaa Daawit 62:11. Warri har'a ani abbaa qabeenyaati ofiin jennee hundumtuu osoo silaa akka Niqoodimoos umurii keenya guutuu gadi teenyee barannee qabeenyi keenya hundumtuu kan Waaqayyoo ta'uu isaa yeroo sana nuuf gala ture. Seenaa 13:14. Garuu rakkinni qabatamaadha addunyaa keenya keessatti mul'atu hundumtuu hanqina barachuu dhabuudha. Niqoodimoos garuu komee kana hundumaa irraa bilisadha. Inni Fariisota keessaa isa tokkodha. Garuu inni akka Fariisotaa osoo hin taane akka fedha Waaqayyootti ta'ee
nama argamedha. Inni hayyuu duree seeraati. Garuu ammayyuu miilla gooftaa jala taa'uu naamusaan barachaa jira. Inni Israa'eloota biratti barsiisaa beekamaadha. Garuu ammayyuu halkaniin gara gooftaatti dhufee barachaa jira. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, ammas lafti dhiheeraam. Kanaafuu bara dukkanooftee jirtu kana keessatti gara ifa isa dhugaa Kiristoositti dhufnee barnoota lubbuu keenyaatiif ta'u barachuun barbaachisaadha. Namni barate cubbuu hin hojjetu, dubbatee nama hin quuqu, arrabsee nama hin gaddisiisu, tuttuqee nama hin boossisu, darbatee nama hin kuffisu, waraanee nama hin madeessu, hudhee nama hin ajjeesu. Kanaafuu hanqinni barnootaa kufaatii biyyaallee saffisiisuu waan danda'uuf bara lafti garagalee jiru kanatti akkuma Niqoodimoos gooftaa irraa barachuudhaaf qulqullummaadhaan gara gooftaatti haa dhiyaannu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Niqoodimoos barachuudhaaf fedhii inni qabu irraa kan ka'e iccitii cuuphaa nutis akka barannee ittiin jiraannuuf sababa guddaa nuuf ta'eera. Niqoodimoos hoogganaa Yihuudootaa barsiisaa seeraa ta'ee otoo jiruu fedhiin inni barachuudhaaf qabu kasoomina guddaa nu barsiisa. Sammuun namaa guyyaa waan baay'eedhaan qabamee oola. Halkan garuu yeroo isaa tasgabbaa'aadha waan ta'eef barachuudhaaf sa'aatiin isaa mijataadha. Niqoodimoos gooftaa irraa barachuudhaaf yeroo inni filate halkanidha waan ta'eef kanaan bilchina sammuu fi abshaalummaa guddaa irraa baranna. Niqoodimoos torbeen kun hanga sanbata guddaa dhuftuutti torban Niqoodimoos jedhama. Seenaan yaadatamus seenaa Yohaannis boqonnaa 3:1-21 irraa galmeeffamedha. Barreeffama kanaan aangawoonni Niqoodimoos irraa waan barachuu danda'an ilaalla. Dubbisaa gaarii. Aangawootaa fi Niqoodimoos irraa aangawoonni keenya maal baratu? 1. Dadhabbiisaarraa. Niqoodimoos miseensa mana maree Yihuudaa waan tureef gooftaarraa yoo baratu ifaan hin turre dukkanaan of golgeeti malee. Yohaannis boqonnaa 3:1. Akkasumas hooggantoonni uummata keessaa baratanii gooftaatti amanan baay'ee turani. Garuu isaanis Fariisonni makoraaba keessaa baasanii akka isaan hin ariinee fi ragaa hin baaneef jechoota biroon kabaja waaqaatii mannaa kabaja namaa jaallataniiru waan ta'eef. Yohaannis boqonnaa 12:42-43. Fariisonnis fuulduratti itti qaana'anii jiru. Kanaaf aangawoonni akka Niqoodimoos fa'aa kan qabatan dhugaa taanaan dhiibbaan jiraatuun wanta dhugaa qabatanitti qaanoftaniif hin jiru. Sababni isaas kabaja namaatti mannaa kabajni waaqaa waan caaluuf. Kanaanis kan gaariidha kan ammoo yaraadha jedhanii guungumuudhaan ala waa'eessaa dubbachuu fi warra sodaatanirraa offootu. Yohaannis boqonnaa 7:12-13. Waaqa biraayis badhaasa qabdu. Gooftaanuu jecha isaatiin nama fuulduratti kan ragaa naaf ba'e abbaa koo isa samii fuulduratti nan raggaasisaaf jedheera. Maatewos boqonnaa 10:32-33. 2. Cimina isaarraa. Halkanis ta'uu Niqoodimoos haalonni isa daangessanis hangan gonka ta'utti bira deemuu hin qabu hin jenne warra Yihuudii sodaatee aangoo fi maqaasaaf jecha dukkanaan of golgullee waaqaan wal quunnamuurraa duubatti hin jenne. Nutis dhugaa fi hojjennee waaqaan wal quunnamuudhaaf hanga waa hundi nuuf mijatutti eeguu hin qabnu. Hamma dandeenyu yaaliidhuma keessattuu qaanqeedhaan aangawoota biraa xaxxuu fi xiqqoon fayyadamuurraa saba waaqayyootiif laayyoo miti waan taateef. Qondaaltota biratti warri Fariisotaas akkana jedhani. Hooggantoonni yookaan Fariisota keessaa kan itti amane ni jiraataayi? Warra horiitii hin beeknee?
abbaa kan ilmaa kana fira qulqulluu sada waaqa tokko ameen. Qondaaltota biratti warri Farisootaa akkana jedhanii, hooggantoota yookaan Fariisota keessaa kan itti amanne ni jiraahi. Warra horiitii hin beekne uummata dogongoruun ala isaanis kan abaaramanidha. Yohaannis boqonnaa 7:46-54. Hooggantoonni gooftaatti amanan jiraatanillee qondaaltonni haalaa jiru. Uummata itti bules gadi qicaniiti jiru. Warri akkanaa dhugaa dhoksuun yoo dide mul'ate faaluun amala isaaniiti. Kanaafis uummata dhugaa qabatee abaaramaa fi waan hin beekneef kan dogongoru jechuun garuu abbaan aangoo dhugaan inni marartu akka Niqoodimoos akkana jechuun morma. Seerri keenya dursee otoo hin dhaggeeffatin kan hojjetanis otoo hin beekne namarratti ni murteessa. Aangoon akka Niqoodimoos qajeeltoo fi seera caqasuun dhugaa uummatni qabatee fi falmaan bara kanattis ni barbaachisu. Hanga du'aatti gooftaattis ni du'e. Hanga du'aatti gooftaattis ni du'e. Yohaannisis haala hundi dheeffan Niqoodimoos garuu urgooftuu dibee gooftaa awwaalani. Yohaannis boqonnaa 19:39-42. Madaalliin sobaa yeroo fi cimuu danda'a. Dhugaan fooniin soba ajjeesuus danda'a. Kunis ta'uu dhugaan ni ka'a. Kanaaf dhugaa saba waliinii hanga du'aatti tarkaanfachuutu eegama. Bardeen gaddaa torban Niqoodimoositti maxxanfamee kan ture baranas irra deebi'uun maxxansan. Ergaa fooyyessee booda maxxanseera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Nuunis Waaqayyo gooftaan nu gargaaree akkuma Niqoodimoos nama gooftaa isaa barbaade dubbii isaa hundumaa irraa barate kan dhaga'e hundumaan immoo nama jiraatu akka nu taasisuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqni keenya gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii dubbii isaa hundumaa Niqoodimoosiif akkan godhe nu ijoollee cubbamoota isaa kan taane nu warra dadhaboo kan taane iccitii dubbii isaa hundumaa kan nu godhe nu gorsuun nu barsiisuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Badeebiin baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan waaqa tokko.